Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota kiyya ashama akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa jirtu isin jedha alhamdulillah yan nagaa kiyya fayyaa kiyya arras akkuma kana dura application tokko fi yoo viidiyoon kiyya isinitti dheeranne wantoota tokko waan dabalataa kan application kana waliin isiniif dabarsine taachudha. Duraan dursa kanneen amma dura maamila kiyya taataniin galatoomaa isiniin jedha akkasumas immoo kanneen fuulduratti maamila kiyya ta'uuf yookaan dhaabbataan maamila kiyya Facebook kiyya irratti maamila kiyya ta'uu barbaadaniif haala kamiin akka itti dhaabbatan Facebook kiyya kana hordofanii barumsaan Facebook kiyya kana dabarsu haala kamiin akka itti hordofan isaan agarsiisa jechuudha. Isin warreen ammaan dura Facebook kiyya irratti maamila kiyya taatan tarii waan hin dabarsu tokko yoo isinitti tole hiriyaa keessan jaallattan tokko share gochuuf akkasumas like gochuudhaa fi comment keessatti yaada gaariidhaan na deeggaraan isiniin jedha. Mee jalqaba Facebook keenya keessa haaseennu jechuudha. Facebook keessatti akkamitti akka itti na hordoftan isin agarsiisuu fi Facebook keessa eega seentaniin booda jechuudha gubbaa sarchi kanarratti yeroo hedduu sarchi godhee isin agarsiisaatiin ture Jaafar Kamaal jettanii sarchi gootan jechuudha. Sarchi godheetiin jira. Jaafar Kamaal kan amma isinitti mul'atu kana YouTube Facebook kee jechuudha. Ad friend kanarra yoo tuqtan jechuudha isin deebisa. Maaliif ad friend kiyya kan guute tureera waan ta'eef follow ishee jettu kanarra tuqtaniitu na hordofuu dandeessanii. Follow eega gootaniin booda as gadi dabruudhaan jechuudha save receipt jettu kanarra tuqtan jechuudha yoo save receipt ni fudhata ta'e jechuudha. Yoo save receipt ni fudhanne garuu kan giddu galeessaa kanarratti dhiistanii jechuudha follow gootanii badhiistanii. Inni biraan YouTube kiyya yoo argachuu barbaadan Facebook kiyya kana jala gada deemtanii jechuudha akkas profile kiyya jala ni jira YouTube kiyya as gaditti isinitti ni mul'ata Jaafar Tuubee kan jedhu kana jechuudha. Isarra tuqtanii kallattii YouTube kiyyatti isin dabarsa jechuudha. Bakka biraa osoo hin dhaqne yoo Jaafar Tuubee jettanii search gootanis YouTube kiyya argachuu dandeessan garuu as profile kiyya jala ni jira waan ta'eef asirra tuqtan jechuudha. Jaafar Tuubee barreeffama jettu kanarra yoo tuqtanii kallattiin gara YouTube kiyyaatti isin dabarsa jechuudha. YouTube kanarrattis barumsaan gara Facebook kiyya kanarratti dabarsaa jiru YouTube kiyya kanarratti dabarsaa jira. Eega bifa kanaan isin dhufe namni subscribe hin goone barreeffamni kun diimatee akkasitti isiniif ba'a taanaan subscribe ishee jettu kanarra tuqtanii sana booda mallattoo silkii yookaan mallattoo alarmii asirratti isinitti mul'atti xiqqoon takka isheerra tuqtanii ishee dargisiistanii jechuudha. Haala kanaan YouTube kiyya irrattis ta'e Facebook kiyya irratti na hordofuu ni dandeessu jechuudha. Gara barumsa keenya har'aatti yaada barreessuudha. Barumsa keenya har'aa application kanaadha. My name is CD Live Well Purpose kan jedhu kana jechuudha. Inni isarra ni tuqtanii faayidaan isaa maal akka ta'e na waliin hordoftan jechuudha. Isa Play Store irraa argattan linkii isaa YouTube keessatti descriptioniidhaan gadi isiniif lakkisa. Akkasuma Facebook keessattis linkii isaa viidiyoo gubbaadhaan jalatti kan inni isiniif dabarsu ta'a jechuudha. Isarra ni tuqna jechuudha. Faayidaan isaa maal akka ta'e isin agarsiisa jechuudha. Maqaan isaa immoo asitti namni search gochuu barbaadan haala kanaan argattan jechuudha. My name is CD Live Well Purpose kan jettu jechuudha. Amma asirratti waan barbaadan tokko ni barreessitan jechuudha. Mi'a nama waan barbaade tokko asirratti haa barreessu. Fakkeenyaaf ani wama takka barreessee isin agarsiisu jechuudha. Mamayyee dhiifama. Waan wama takka jechuudha. I love you Oromo jedheetiin barreessee jira akkasinitti mul'atutti jechuudha. I love you Oromo jedha. Okay, eega I love you Oromo jennee haala kanaan isinitti mul'ata jechuudha. Akkamitti naannaa jiru bifa CD-dhaan jechuudha. Inni CD-dha. Haala kanaan naannaa barreeffama kanallee bifa isaa jijjiirrachuu dandeessanii xiqqeessuuf guddisuu illee ni dandeessanii mukaaba kanallee jechuudha. Isuma kana xiqqeeffachuu ni dandeessan guddisuu ni dandeessan. Eega waan barbaadan barreessitanii booda jechuudha. As setting isaati mallattoo setting kanarra tuqtan gubbaa kana jechuudha isinitti mul'atti achirra tuqtan jechuudha. Sana booda wantoota tokko dhiifama kun beeksisa. Sana boodas keessaa wantoota tokko ni sirreeffattan jechuudha. Yoo kun isiniif baay'ee ta'e no thanks kan jettu kanarra tuqtan jechuudha. Amma Set Live Well Purpose kan jettu kana yoo tuqtanii jechuudha kallattiin iskiriinii moobaayila keessanii irratti hidhachuu dandeessanidha. Jalqabamee filannoolee garaagaraa asirratti isin agarsiisu jechuudha. Kana yoo guddistan maal akkasii guddachuu danda'u isin inni ilaaltan jechuudha. Amma jalqabamee kalara kana gara biraatti haa jijjiirru. Kalarii kana jijjiirrachuuf as keessa ni filattan jechuudha. Akkas gootanii mee an diimaa kana filadhu fakkeenyaaf. Okay, as gaditti
set clerks kan jettu kana clerk kan jettu kana irra tuqxan jechuudha. Achi booda kana argaa jirtan jechuudha. Kana yoo sila shanarra jiraate gara torbaatti guddisuu yookaan shanarratti dhiisuu hin dandeessanii. Inni biraan immoo isa kana saayizii isaati jechuudha. Saayizii amma akka guddatu fakkeenyaaf 55 irratti dhiisuu jechuudha. Innas gadi irratti immoo CD moodeliin isaa amma akka ga'u amma 65 irraa gara 70tti ol buta jechuudha. CD moodelii 65 irratti dhiisu fakkeenyaaf noormaalii isaa jechuudha. Akkasitti eega dhiistaniin booda irraan baatanii jechuudha. Haala kanaan set level purposes jettu kanarra tuqxan jechuudha. Achi booda as gaditti barreeffama kana level purpose kan jettu kanarra tuqxanii haala kanaan kallattiin fuulli iskiriina moobaayila keenyaa waan kanarratti nuuf hidhamaa jechuudha. Haala argaa jirtan I love you Oromoo jedha. Xiqqeessuuf guddisuus ni dandeessan jechuudha. Siitingii isaa keessa seentanii mi'a xiqqeessinu haa guddisnu asirra dhuftanii jechuudha. Kalarii sana yookaan barreeffama sana bifa isaa jijjiiruuf asirra tuqxan jechuudha. Font color kan jettu kanarra jechuudha. Asirra tuqanii gara feetanitti jijjiirrachuu dandeessan. Amma kanaaf filadhu jechuudha. Magariisa yookaan urungaadee sana booda set color kan jettu kanarratti kalarii haala kanaan jijjiirrachuu dandeessanii. Inni biraan saayizii isaa xiqqeessuu akkas goona jechuudha. Gara boodaatti ni buttan jechuudha. Amma ala baatanii yoo ilaaltan jijjiiramee jira jechuudha. Saayiziin isaallee nuuf xiqqaata jechuudha. Saayiziin barreeffamaa jechuudha. Yoo achirra seentanii xiqqeessuu dhiistanis akkasuma moobaayila harkuma keessaniin xiqqeessuu dandeessan. Haala isinitti mul'atu kanaan amma harka keessan lamaan yoo walitti harkistan xiqqaachuu danda'a jechuudha. Kalariidhuma moobaayila keessanii irratti jechuudha. Gara feetanitti naanneffachuu dandeessan. Kan nama ajaa'ibu appilikeeshinni kun beeksisa tokko illee ofirraa hin qabu. Beeksisni moobaayila kiyyarra dhufu TikTok waan hin fayyadamuuf beeksisni dhufa akkasumas immoo daambistareef malee appilikeeshinni kun beeksisa kamiyyuu hin qabu jechuudha. Maashaallah baay'ee kan namatti tolu jechuudha. Haala kanaan siitingii isaa kana keessa seentanii jechuudha waan barbaadan sirreeffatanii sana booda kalarii isaa asirra jijjiirrattanii asitti saayizii isaa ni guddifattanii jechuudha. Barreeffama illee guddisuu ni dandeessanii jechuudha. Mukaaba sanallee amma hanga guddatuu fi barreeffamni hanga akka guddatu ariitii jechuudha. Ariifatee naannoof immoo qas jedhee naannoo yoo barbaadan akkas gootanii tokko irratti dhiistanii inni saayiziin isaa amma guddatu yoo barbaadan akkas gootanii kun moodelli isaadha yookaan kun asitti jechuudha inni amma akka guddatudha. Wantoomti naannoo sun amma akka guddatu yoo barbaadan kanarratti jechuudha. Kun barreeffamni sun amma akka gurguddatudha. Haala kanaan sana booda gara fuula moobaayila keessanii irratti eega sirreeffatanii hidhachuudhaaf set as level purpose kan jettu kanarra tuqxaniitu kalarii iskiriinii keessan irratti hidhachuu dandeessanii jechuudha. Amma gara booda baaneetu jechuudha. Amma haala kanatti xiqqaatee suuta naanna'u jira jechuudha. Yoo appilikeeshinii keessan keessa illee galtan taatanii jechuudha haala kanaan naanna'uu danda'a jechuudha. Gara barbaadanitti naanna'uu danda'a. Waan barbaadanii irratti barreessitanii irratti hidhachuu ni dandeessan. Barreeffama keessan immoo jijjiirrachuuf asirratti tuqxan jechuudha. Ishee kanarra sana booda barreeffama feetanii asitti barreessitanii okay gootan jechuudha. Bifa kanaan irratti hidhachuu ni dandeessan jechuudha. Of duuba deebinee viidiyoon kiyya yoo isinitti dhiyeessuu baateef waan WhatsAppiin nuu fide tokko isin agarsiisu jechuudha. Wanti WhatsAppiin nuu fide maal akka ta'e jechuun duraanii tureera. Nama tokkoof barreessitan jechuudha. Barreessuuf asirra ni tuqxan jechuudha nama tokkoof. Sana booda xiyya sadees gubbaa jiru kanarra ni tuqxan jechuudha. Achi booda as gaditti search word jettu kanarra tuqxanii waan barbaadan barreessitanii hiriyaa keessan kanaaf erguu ni dandeessan. Hiriyaa waliin chat godhatan fakkeenyaaf ani wama takka barreessu jechuudha. Akkasitti jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyaa haala kanaan hin barreessa jechuudha. Barreessanii search gootan suuraa barbaadan isinii baasuu danda'a bifa kanaan jechuudha. Maaliif eega V6 tuqaa 65 eega guddateeti jechuudha. WhatsAppiin kun GB dha malee WhatsApp isa normaalii sana yookaan tajribii osoo hin taane GB WhatsApp dha. Namni GB WhatsApp fayyadamtan haala kanaan jechuudha. Waan barbaadan hiriyaa keessan kanaaf irra tuqxanii suuraa barbaadan irra tuqxanii kallattiin eegalaa hundi isiniif godhee gara hiriyaa keessan kanaatti dabarsuu ni dandeessan jechuudha. Bifa kanaan haala isinitti mul'atuun jechuudha. Indagatinaadha nama chat walii godhaatan WhatsApp GB irratti jechuudha. Wanti isinii galuu qabu
nama chat walii godhatan irra eegale seentanii booda tuqaa sadii kanarra tuqxanii sana booda search web kan jettu kanarra tuqxan namni GB WhatsApp fayyadamtan as gubbaatti waan barbaadan ni barreessitanii jechuudha. haala kanaan nan barreessa fakkeenyuma waan barbaadan barreessitanii hiriyaa keessan waliin chat godhataniif waan barbaadan bifa suuraa ta'een eegasiniif wayin booda erguu ni dandeessanii isin jedha. barumsi keenya har'aatti kana fakkaata. fuuldurattis inshallah barumsa kiyya kan inni itti fufutaa yaada gaariin akkana deeggartan kabajaan isin gaafadha. barumsi kiyya kunis immoo inshallah isin fayyada jedhee isin yaada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi